Zakkaariyaas boqonnaa 8. Zakkaariyaas boqonnaa 8 duun jalqabeen torba yeroo xumurru yaada gara xumaatti dubbifna wayin dubbiseen gara boqonnaa dhaatiin darbe. Zakkaariyaas boqonnaa 7 irraa kanarratti Waaqayyo gooftaan machaa yommuu isaan waame isaan anaaf dhaga'u waan didaniif ani immoo yommuu isaan ana waammatanii isaaniif hin dhaga'u jedha. Ani biyya saba warra kaanii hundumaa lafa irratti galaa ta'an keessaa bubbee isaan bittimsu isaanitti nan erge biyyichis erga isaan keessaa ba'anii onaa hin ta'e namni tokkollee keessaa hin ba'u ittis hin galu isaan akkasitti biyya gaarii kana onsanii jedha. Filannoo ofiitiin biyyi gaariin sababii isaanii maal ta'e jechuudha. Ona jechuudha. Sababii Waaqa dhageeffachuu didanii yeroo isaan iyyeetuu barbaadanitti yeroo isaan rakkatanitti kan isaanii dhaga'uu yaada jedhu argina. Har'a immoo waadaa haaressuu Waaqayyoo argina. As keessatti gidduu keenyaaf eenyummaa keenya gidduutti waadaa Waaqa wajjin ariifannoo jiraate mee waan kanneen ilaalaa jennee jechuudha. Akkas jedha. Ammas dubbiin Waaqayyoo gooftaa maccaa gara koo dhufe Waaqayyo gooftaan maccaa an waa'ee Tsiyooniif guddaa hin afeeraa baay'ee maal godheera jedha. Aareeras irra deebaa ilaalaa. Waaqayyo gooftaan maccaa an waa'ee Tsiyooniif guddaa hin afeera baay'ee maal godheeras aareeras. 1:14 yeroo dubbifnu ergasii immoo ergamaan inni anatti dubbachaa ture sun dubbii isa Waaqayyo gooftaa maccaan an mandara koo Yerusaalemiif Tsiyooniifis baay'ee maal godheera jedha. Inaafeera. Wanti ammin isaan irra ga'u haa ta'uti gaariin isaan irra ga'u kan koo ta'uutu ture. Inaafeera gaafa jedhu waan isaaniif malu anatu isaaniif kenna yaada jedhudha jechuudha kan nuuf keessaa qabu. Inaafeera yoo jedhu kan koo turanii waan biraatiif ta'uu isaaniitti garaan koo hin gammannedha. Lakkoofsa 3 an Waaqayyo gara Tsiyoonitti maal godha nan deebi'a. Yerusaalemiin keessaa nan jiraadha. Yommus Yerusaalem mandara dhugaan keessa jiru hin jedhamti. Ani Yerusaalemiin keessa maal godha jedhaa nan jiraadha. Yeroo isa Yerusaalemni maal jedhamti? Yerusaalem maal jedhamti? Mandara dhugaan keessa jiraatu hin jedhamti. Tulluun koo inni tulluu Waaqayyo gooftaa maccaa jedhamu tulluu qulqullaa'aa hin ta'a. Amma inni kun ana. Tsiyoon Yerusaalem mandarattiin Israa'el keessatti argamtu Israa'el inni jedhame Yaaqoobidha. Eenyummaa keenya Yesuus qulqulleessuu gaaf barbaadu gara keenyatti gaafa deebi'u nu warra maali jedhamna? Warra dhugaa jedhama. Sababni isaa Kiristoos maalidha obboloota koo? Dhugaadha waan ta'eef jechuudha. Dhugaadha waan ta'eef. Kanaaf waadaa keenya isa wajjin haareeffachuun baay'ee murteessaadha. Innillee gara keetti deebi'a jedha. An Waaqayyo gara Tsiyooniitti nan deebi'a. Yerusaalem keessa nan jiraadha. Kanaaf gara keenyatti deebi'ee Kiristoos jechuun nu keessa maal ta'uu isaati jechuudha. Jiraachuu isaati jechuudha. Nu keessa jiraachuu isaati. Nu keessa jiraachuun keenya immoo maaldhaan mirkanaa? Dhugaa ta'uu keenyaan mirkanaa jechuudha. Dhugummaadhaan mirkanaa jechuudha. Kanaaf tulluu Waaqayyo gooftaa maccaa jedhamtuu waamti jedha. Asuma lakkoofsa 16 irratti 1:16 jechuudha. Zakkaariyaas boqonnaa 1:16 irratti egaa an araaraan gara Yerusaalemitti nan deebi'a. Manni koos achitti deebifamee ni ijaarama. Funyoon safara Yerusaalem irratti ni diriirfama. Kanaan Waaqayyo gooftaa maccaatu maal godhe jedha. Dubbate. Nan safara. Itti deebi'a waadaa koo nan haaressa. Isaayyaas 1:26 irraa akkas jedha. An abboota firdii kee akka duriitti warra gorsituus akka yeroo jalqabaatti siif nan deebisa. Kana booddee ati mandara qajeelummaan keessa jiruu fi mandara amanamtuu in jedhamta jedha. Ati jedhaara asirratti yeroo dubbatu. Ati kana ofii keenyatti ofitti deebinee nullee fudhachuu qabna jechuudha. Zakkaariyaas 2:2 irraa kana jedha. Isaayyaas 2:3 irraa. Sabni lafa irraas baay'atanii in dhufu. Tsiyoon keessa seerri Yerusaalem keessaas dubbiin Waaqayyoo waan ba'uufi karaa isa akka inni nu barsiisuuf nus daandii isaa irra akka deemnuuf kottaa gara tulluu mana Waaqayyootti gara mana Waaqayyoo isa kan Yaaqoobitti oliin baanaan jedhu jedha. Kanaaf filannoo fi kan isaan godhatan eenyudha? Waaqayyo. Waaqayyo eessatti argama?
Israa'el Yerusaalem keessatti argameetiin jiru jechuudha. Argameetiin jiru jechuudha. Lakkoofsa afurraa ani Waaqayyo gooftaan maccaa yommus jaarsolii fi jaartoliin bara dheeraa jiraatanii waan dulloomaniif dhaabbata qabatanii karaa Yerusaalem irra akka adeeman nan godha. Ijoolleen dhiiraaf ijoolleen durbaa karaa irra guutanii mandaricha keessa maal godhu jedha? Hin taphatu jedha. Kun dubbii lama of keessaa qaba. Tokkoffaa manguddoonni umrii isaanii maal godhu? Quuf bara dheeraa jiraatu. Manguddoonni bara dheeraa jiraatan immoo kan bareedan daa'imman achi bakka isaan hin bu'an yoo maal ta'edha? Yoo jiraatan. Kanaaf daa'immanis baay'atanii mandarattii keessatti hin taphatu. Manguddoonnis immoo umrii quufanii waan ittiin qaban yookaan muka qabatanii yookaan immoo ulee qabatanii akka achi keessa naanna'an. Kanaaf umrii dheeraa jiraatu. Waaqa wajjin jiraachuun kenna tokko jireenya bara baraa isa dhufudha. Inni kun immoo har'ayyuu lafarratti umriin keessa maal fayyada? Isinii dheera fayyada. Lakkoofsa jaarraa yeroo sanatti kun hambaa saba kanaa duraati wanta dinqisiisaa yoo fakkaate iyyuu ana Waaqayyo gooftaa maccaa duratti wanta dinqisiisaa taaree jedhe. Kana Waaqayyo gooftaa maccaatu maal godhe jedhe? Dubbate. Hambaadhaaf garuu dubbichi maalidha? Dinqisiisaa. Hamminarraa waan hafanii maal akkamitti Waaqayyo akkasitti nu yaadate jedhanii isaaniif dubbichi dubbii maaliif jedhe? Dubbii dinqii. Anaaf garuu maalidhaare jedhe? Anaaf garuu dinqiidhaare kun jedhe. Isaas 65:20 akkana jedhe. Achi keessatti mucummaatti du'uun hin jiru. Namni dulloomee utuu bara hin quufin hin du'u. Achi keessatti du'uun achi keessatti maal ta'u hin argamu. Namni waggaa 100 jiraatee du'u iyyuu akka waan dargaggummaatti du'eetti ilaalla. Namni waggaa 100 utuu hin ga'in du'ummoo akka nama abaarameetti laakkama. Kana jechuun umriitti akka daa'imummaatti akka waan citeetti jechuudha. Iddoo tokko bichaan dubbisee lakkoofsa 7 Yeremiyaan 32:17 akkana jedha. Yaa Waaqayyo gooftaa ati humna kee isa guddaadhaa fi irree keetiin waaqaaf lafa uumte wanti siif hin danda'amne tokkollee hin jiru. Irree keetiin waaqaaf lafa maal goote? Uumte. Kanaaf wanti siif hin danda'amne tokkollee hin jiru. Wanti tokko wanti isaa hin danda'amne hin jiru. Waan barbaade gochuu danda'a. Inni immoo waaqa keenya. Kanaaf maqaan isaa Abiraam baraatti kan eebbifame haa ta'u. Gara isaatti siquun inni nuuf abdii keenya ta'uun nuuf waan addaadha jechuudha. Lakkoofsa 7 ammas Waaqayyo gooftaan maccaa kunoo saba koo harka warra ba'a biiftuu fi harka warra lixa biiftuu jalaa maal baasee Yerusaalem keessa akka jiraataniif achii deebisee isaan nan fida. Isaan saba kan koo hin ta'u. Anis Waaqayyo isaanii nan ta'a. Dhugaadhaaf qajeelummaadhaan isaan maal godha jedha? Isaan nan bulcha jedha. Dhugaadhaaf qajeelummaadhaan isaan nan bulcha. Ammallee yoo jireenyi keenya dhugaadhaan kan deemu ta'e qajeelummaadhaan kan deemu ta'e bulchiinsi keenya bulchiinsa Waaqayyooti maqaan isaa kan eebbifame haa ta'u. Amalli bulchiinsa isaa dhugaadha kabraa'u qajeelummaa. Dhugaadhaaf qajeelummaadhaan sirna mootummaa Waaqayyoo keessatti buluun danda'ama. Dhugaan eenyudha? Dhugaan ilma Waaqaa. Karaan dhugaan jireenya eenyudha? Kiristoos ana jedha. Nullee dhugaa taanee addunyaatti foolee akkasii dhageessisuu qabaanneeti jechuudha. Inni kun qajeelummaadha. Qajeelummaan keenya maalidha obbolo tokko? Moofaa abaarsaati. Qajeelummaan keenya kan Yesuus Kiristoos qofadha. Kanaaf dhugaadhaaf qajeelummaadhaan isaan nan bulchaa jedhaara. Ammallee jireenya keenya keessatti Waaqayyo bulchaa keenya nuuf haa ta'u obbolo tokko. Ermiyaas 24:7 an garaa isaan ittiin an Waaqayyo akka ta'e beekan isaaniif maal godha jedha? Nan kenna. Amma bulchiinsa isaa dhugaaf qajeelummaa keessa buluudhaaf Waaqayyo eenyu akka ta'e maal gochuu qabna jechuudha? Beekuu qabna jechuudha. An garaa isaan ittiin an Waaqayyo akka ta'e beekan isaaniif nan kenna. Garaa guutuudhaan gara kootti hin deebi'u an Waaqayyo isaanii nan ta'a isaanis saba koo hin ta'u. Kanaaf garaa guutuudhaan Waaqayyotti deebi'uun Waaqayyo waaqa akka ta'e eenyummaa isaa beekuun bu'uura akka ta'e jedha lafa kanatti jechuudha. Isa beekuudhaan gara isaatti deebinee isa wajjin adeemsa dhugaa deemuu danda'a. Waaqayyo gooftaan maccaa
isin warri yommuu manni qulqullummaa koo deebi'ee ijaaramuudhaaf hundeensaa kaa'ame wanta raajonni dubbatan dhageessani humna jabaadhaati manicha maal godhaa ijaaraa. Bara sana dura namaafis horiifis gatiin dadhabbii isaanii hin turre. Namoonni hundinuu walitti akka ka'an wannan godheef sababii diina isaaniitiif namni nagaadhaan ba'ee nagaadhaan galu maal hin goone jedhe hin danda'u ture. Namni nagaadhaan ba'ee nagaadhaan galuu hin danda'u ture. Amma garuu an haftee saba kanaa irratti akka duritti hojjedhu an Waaqayyo gooftaan maccaa kana maal godheera jedhe kana dubbadheera jedhe. Irra deebi'ee waadaa koo maal godha nanaara eenyuuf haftuudha. Ammallee Waaqayyo warra haftuu warra jedhaman akka taanuuf Waaqayyo dhugaadhaan nu haa ijaaru. 12 yommuu sanyiin faca'e nagaattiin guddataa mukti wayiniis ijaan godhataa lafti midhaan hin baasaa Waaqnis fixeensa gadi roobsaa an kan hundumaa haftee saba kanaatiif dhaala godhee maal godha jedha nan kenna. Yommus sanyiin faca'e nagaatti maal ta'a hin guddata. Mukti wayiniis ija maal godha hin godhata. Lafti midhaan maal godha hin baasa. Waaqnis fixeensa gadi roobsa. An kana hundumaa haftee saba kanaatiif dhaala godhee nan kenna. Isin yaa namoota Yihuudaa, isin yaa namoota Israa'el, ammuma dur saba biyya lafaa gidduutti abaarsaaf kaasanii turtani. Amma immoo ani isin nan fayyisa. Eebbaaf isin taatu. Isin humna jabaadhaan malee maal hin gootan jedha hin sodaatina. Humna jabaadhaa malee maal hin godhinaa hin sodaatina. Jireenya keenya keessatti murteen godhanne yoo jiraate maal hin godhinaa jedhaa Macaafni Qulqulluun hin sodaatina. Humnaan jabaadhaa malee ani isin wajjin jiraa jedha. Gaariidha. Inni kun Isaayaas 35 irraa yaada kana yoo jirte harka dadhabee qabati kaasa jilbi muduqes jilba muduqes maal godhaa jabeessa harka dadhabee qabaatii maal godhaa kaasa. Kanaaf harka dadhabee qabnee maal gochuu qabna jechuudha wal kaasuu qabna jechuudha wal jabeessuu qabna jechuudha. Tokko yoo dhibame kun kadhataan kun waan qabu obbolummaan keenya kallattii hundumaan mul'achuu danda'u qabaateetiin gaaf kana waan goonu gaaf nu jabaanu gaaf dhamaanu Waaqayyo immoo irree ofii maal godha agarsiisa. Waaqayyo gooftaan maccaa yommuu abboonni keessan ana aarsanii na dheekkamsiisan isin adabuudhaaf murtoo godhe kanan ture yaada koo akkuma hin geeddariin amma immoo namoota Yerusaalemiif namoota Yihuudaatiif wanta gaarii gochuuf murtee godheeraa maal hin godhinaa jedhe hin sodaatinaa. Ani immoo waan jedhe maal hin godhu hin gaafu. Waan godhe maal hin godhu hin geeddaru. Gaafan yakka keessaniif isin adaba jedhe maal godheera jedhe raawwadheera. Ammas akkasuma godhe. Kanaaf maal hin godhinaa jedhe hin sodaatinaa. Wanti gochuun isin irra jiru kanatti fufee jira. Amma kana dhageeffan. Waadaan gubbaarraa nuuf galame hunduma keenyaaf ilaallata. Garuu waan kanaa gaditti aanee jiru maal godhaa jedhe godhaa. Walii keessaniif dhugaa maal godhaa? Dhugaa dubbadhaa. Jireenya keessan keessatti riskii du'aallee qabatee dhufe maal dubbadhaadha dubbichi? Dhugaa dubbadhaa. Karra kellaa keessanii duratti firdii dhugaa fi firdii nagaa maal godhaa? Faradaa. Dhugaan dhugasumaa tura. Walii keessan irratti hamaan yaadinaa. Walii keessan irratti maal hin godhinaa? Hamaan yaadinaa. Sobaan kakachuun jaallatinaa. An kana hundumaa nan jibba. Yoo kana gootan dudda walitti galla jechuudha. Ani Waaqayyo gooftaa maccaa kana maal godheera jedha. Kana dubbadheera. Efesoon 4:25 irraa akkana jedha obboloota. Kanaafis namni adduma addaan soba of keessaa baasee dhugaa namatti haa dubbatu. Nuyi bu'aa dhagna maaliiti jedha. Nuyi bu'aa dhagna waliiti. Kanaaf waadaan waan galmaan akka ga'uu fi nullee waan nurraa eeggamu gochuun nurraa eeggamu. Dhugaa dhageenye san jireenyaan mul'isuun nurraa eeggameeti jechuudha. Ammas dubbiin Waaqayyo gooftaa maccaa gara koo dhufee soomiin ji'a arfaffaa, soomiin ji'a shanaffaa, soomiin ji'a torbaffaa fi soomiin ji'a kurnaffaa namoota Yihuudiitiif guyyaa gammachuu fi guyyaa eelellee guyyaa ayyaana gammachuu hin ta'a. Kanaafis
isin dhugaa fi nagaa maal godhaa jedha jaalladhaa. Dhugaa fi nagaa jaalladhaa jedha. Boqonnaa 7 keessatti laalaa turre soomiin ani filadhe kanan turre jedhee yeroo dubbatu jechuudha. Amma garuu soomiin keessa maal ta'a isa gammachuu isiniif ta'a jedha. Sababni isaa waaqa walii gallee jennaanii boqonnaa 7 lakkoofsa 15 irratti ilaaluu dandeetti jechuudha. Waaqa walii maal jedhaa hundi keenya yoo fakkeenyaaf nuti guyyaa sanbataa waan eenneef obboloota koo seera waaqayyoo waan eenneef fayyuu dandeenya? Sagaleen koo dhagama? Seera waaqayyoo waan eenneef fayyuu dandeenya? Kan nuti seera waaqayyoo eennuuf fayyuudhaaf utuu hin taane waan maal taaneef? Waan fayyine guutummaan amala isaa namoota fayyanirraa mul'achuu waan qabuu fi dameen ijaan godhanne inni maal ta'a jedha? Immurama jedha. Dameen ijaan godhanne inni immurama jedha. Kiristoositti qabachuun keenya maal godhachuu qaba? Ija godhachuu qaba. Ija godhachuu jechuun waan addaa biraatiin miti. Walii keenyaa jiraachuu qaba. Namni waa lamaaf jiraata jedhama Macaafni Qulqulluun. Ulfina waaqayyootii fi faayidaa eenyuuti? Faayidaa ilmaan namaatiif. Dhumarratti gaafiin gaafatamnu hagam lallabdee, hagam faarsitee, hagam tajaajilte miti. Hagam namaaf jiraattedha. Maal jedha garee hoolotaatiif garee roota gargar baasee beela'een ture maal nan goone? Nan nyaachifne. Dheebodhee ture nan obaafne, dhibamee ture nan gaafanne, hidhamee ture. Kun hundinuu maal agarsiisaa? Dhugaa dhageenye hojiidhaan maal gochuudha? Agarsiisudha. Kanaaf ani waadaa koo hin seesu irra hin deebi'u akkuma kanaan duraan godha. Ati garuu dhugaa jaalladhu. Firtii qajeelaa namaaf ramadu. Waliif jiraachuu akka qabnu Macaafni Qulqulluun lafa kaa'e. Baay'ee gaarii. 20. Waaqayyo gooftaan maccaa sichi sabni baay'een mandara baay'ee keessaa warra jiraatanis maal godhu? Hin dhufu. Garamitti dhufu? Gara Yerusaalem. Waaqayyo seenaa akka jijjiire arguudhaaf jechuudha. Warri mandaraa tokko keessa jiraatan gara mandaraa isa kaan keessa jiraatanii dhaqanii kottaa dafnee dhaqnee Waaqayyo gooftaa maccaa araara maal goonaa? In kadhannaa. Isan barbaaddannas hin jedhu. Jarri immoo anis nan dhaqa hin jedhu jedha. Galanni Waaqaa haa ga'u. Maal jedhu? Anis nan dhaqa. Kottaa Waaqayyoon barbaaddanna hin jedhu jedha. Yeroo kana kunis anis nan dhaqa jedhu jedha. Haadhaan bara namni Waaqayyootti gudda galee filannoo ofii dhuunfaa ofii jiraateetiin jedhu dubbii akkasii argineetiin jenna. Dubbii akkasii argineetiin jenna jechuudha. 22 irratti sabni baay'een sabni jajjaboonis ana Waaqayyo gooftaa maccaa barbaaduudhaaf ana argachuudhaafis gara Yerusaalem maal godhu? Hin dhufu. Kanaaf namni Waaqayyoon barbaaddachuudhaaf gara eenyu dhufuu qaba jechuudha? Gara koof gara keessan. Jireenyi kiyyaaf jireenyi keessan isa mul'isuu danda'u qaba jechuudha. Mee Isaayaas boqonnaa 2 lakkoofsa 2-3 isinii dubbisa. Bara booddee tulluun manni qulqullummaa inni kan Waaqayyoo isa irra jiru tulloota hundumaa keessaa akka isa caaluutti jabaateen dhaabbata. Gaarota hundumaa gara irraattis ol hin ka'a. Sabni lafa irraa hundinuu gara isaatti yaa'u. Sabni lafaa irraas baay'atanii dhufu. Yoon keessa seerri Yerusaalem keessaa dubbiin Waaqayyoo waan ba'uufi karaa isaa akka inni nu barsiisuufi nus daandii isaa irra akka adeemnuufi kottaa gara tulluu mana Waaqayyootti gara mana Waaqayyoo isa kan Yaaqoobitti ol maal goona jedha? Ol hin baanaa jedhu. Kanaaf Waaqayyo gaafa seenaa saba isaa haaresse namoota biraatiif illee fakkeenya godhee akka inni isaan dhaabu argina. Waaqayyo gooftaan maccaa guyyaa sanatti saba afaan garagaraa dubbatan hundumaa keessaa namoonni 10 fiixee uffata nama Yihuudii tokko qabanii Waaqayyo si wajjin akka jiru waan dhageenyeef nuyi si wajjin achi dhandhaan jedhu. Galanni Waaqaa. Maal godhu jedhaara? Fiixee uffata isaatii qabatanii Waaqayyo akka si wajjin jiru dhageenyeerra nullee gara dhandha jedhu. Nullee gara isaa dhandhaan jedhu. Yeroon kun yerootti inni dhugaadhaan dhugaa
Yerusaalem deebi'ee ijaaramu ture. Ammallee deebi'ee mootummaan Waaqayyoo yerootti gara biyya lafaatti karaa gooftaa Yesuus Kiristoos dhufaatii isaatiin yeroo mirkanaa'eetiin jedhu warroonni isaaf adda ba'an isa dhugaadhaan bakka bu'an waan godhuu qaban hundumaa yeroo godhan namoota biraatiif maal ta'u jechuudha? Namoota biraatiif fakkeenya jireenya ta'u jechuudha. Nullee dhugaa kanarratti gad dhaabannee warra alaabaa dhugaa jaalalaan ol qabee ofii kennaa waadaa haareffannee namoonni biraallee waadicha akka haareffataniif warra affeeran warra kanaaf jiraatan akka ta'an Waaqayyo kan dhageenya nuuf haa eebbisu eebbifamaa.